sagalee sin iyaaltaa jechuudha. Miti sirba nama biraa nama aniin jaalatta. Sirba nama biraan jaalattu jira sirbi jaalattu yookaan immoo sirba namootaan jaalatta. Baay'ee mee eenyu jaalatta baay'inaan. Hundumaan jaalatta nan beeka garuu yeroo baay'ee mana keessatti faa sirba eenyu iyaalta. Siifani sirboota dhaggeeffachuu irratti yeroo baay'een ticcitu maaliif anummaan sirboota akka dhaggeeffattu yeroo baay'ee umurii kanaan kan dure dhaggeeffattus barumsa fi isuma walaleessuu isuma aartii kanarratti fi kan ishee kan ta'e kan amma jette kun kan eenyuti? Kanuma isheedha laluma isheedha kan anammaa kuni kanuma isheedha. Okay. Namatti tola baay'ee. Yeroo tokko isuma amma mulete mulunate chapma bina mucucate yedalo sirba kana yedaloon kun yedaloo Laggasaa Abdiitiin fakkaata. Isuma irratti kan amma boba muka waddeessaa jedhame kuni walalootti jijjiirte malee yedaloon sanumaa jechuudha. Namatti tola. Naabiti Zinnaara dirra kootinis yaa ani sirba hin dandeessaa kanan jedheen waan natti agarsiisteef dandeetti. Niin qabdii kan dhuunfaashii anuma irratti kan hojjette miila darbesinii kaaseen ture. Yeroo baay'ee kan namacha siifoo akkasii mire yeroo tokko carraasii kennee jira. Akkamiin maaliif sanna irratti sirbitee waan irratti sirbitee fi dhaggeeffattoonni keenya gamanumaan dhaggeeffatanii caamaan bitadhu yeroo baay'ee namacha anan dhugaa waan akkasii kanaaf narratti sirbite siifoo. Maaliif akka amma kaleessa waltajjii irratti nama natti kofalchiistee turte maaf akkanatti kofalchiiste imajaa caamaan qabu anu caamaan sii bita basaka osoo buute mee san dhaggeeffattoonni akka dhagaan barbaade tan dhoksuun hin danda'amu. Anu gootti sii bita osoo basaka buute idaan araqee torba sirra guute. Anu jaaladhe moti alaa mannina aarsaa tokko lama saddeet sagal jedhee tuma sammuu kiyya bohaarsaa. Maqaa filma ayyuuti filma jaarsaa humnaa ol dhuganii gangalachuun akkam godheen nama bohaarsaa. Fika safuu si dagachiise kun abaarsaa safuu yaa safuu humnaa ol dhuganii ala rafuu. Ala rafuu. Itti fufika. Ganna obboroo baata jireenyattu garaacha haraqeensitu madeesseen. Eenyuma komachuun qabdu awwaalcha sirna keetii bolloo harkuma keetii kan qopheesse. Bolloo harkuma keetii kan qopheesse jalqabni malakkaadhaa xajii dabalatee hundumasaa sofitti toote fi mararteen qabu harkaa fi harka keetiin kan of goote. Akkasiin sittaatol wanti irratti hojjetame jechuudha. Hojuma ishii irratti tichiti hojuma ishii waan irratti hojjennu koomediis amma koomedoonni hedduu jiru. San immoo yeroo baay'ee ka beektaa wanti ati jalqaba kalaqa waacaa fi tokko agarsiiste hin qabatu waan ta'eef kunummaan istiidiyootti waan dhumateef akkas taphannee waan istiidiyootti dhumate immoo osoo dhumatiin fiddu kalaqa yeroo baay'ee hin fudhatu. Amma kalaqa ni kalaqu yeroo baay'ee jechoota garaagaraa kalaqee uume hojjetamtee tan arga. Fudhatanii hojjetanii kan hojjetame argaa yeroo baay'ee jechuudha. Amma sirbii wayii na jalaa hojjetamee jira aadaa wayiiti. Finfinnee karrii tufaa tananiitiya eenyu kan gamoo irratti ijaarrate. Jalaadhe garaan qabu kananiitiya suma kaanonnee tiyya fudhate. Bokkaarroo bucaame fulbaana sanyii sittan kennadhe barimaana. Bokkaan ganna aroobe caame fulbaana sanyii sittan kennadhe barimaana akkas jedha. Hojii sun jalaa hojjetamee jira. Istiidiyoo jira. Qarshii 6,000 kafalee istiidiyoo oduu jiru. Saampilaa namni wayinarraa fudhate nan dhaggeeffadhe. Hojittiin baay'ee namatti tolti. Hin fudhate nama biraatti dabarsee namni biraa sun immoo dabarsee gurgurate hojicha jechuudha.
Maallaqas in hafe hojichis achumaan hafe yeroo baay'ee waan akkanaa kanatti. Oolatuun jira kun immoo gaditti nama hambisa. Sirriitti wanta ani amma tokko lamaadha miti hojiin jechuudha. Hojiin amma Siifoonis hojii hedduu qabdi. Maaliif gara fuulduraa hojjettee gurra uummataa biraan ga'uudha waan barbaaddu waan ta'eef anis waanuma akkasitti amma fonnumaa waltajjii irratti taphannu kana kaasuu barbaanneeti. Gamanumaan immoo eebban Siifoon nama cimtuudha. Yeroo baay'ee namoonni aartiin maal siif godhaa aartiin kan fayyadu uumaan fayyadu waan akkasii namoonni jedhan jiru. Namoonni naafummaa akkasii aartii irraa qabanii yeroo baay'ee wantoota garaagaraa dhageessaa beektaa aartiin namni aartii maal jedhu karra waaqaan seenu maalii jinni jankaa warri jedhanii baay'eetu jiru waan akkasii kana haasa'u. Waan akkasii isaan aartistoota laayifii isaanii jiraachaa jiru waan ta'eef yeroo baay'ee waan akkasii kanatu mudata beektaa laallibalaadha hojii laallibalaatis kan jedhu jira yeroo baay'ee iyyuu malee waan akkasii kana maal godhaa waaqa maaliin jettanii waan akkasii kanatu jira. Meeti kanarratti maal jettaa? Baay'ee waan akkanaa jira durattis fakkeenya daa'imman biyya alaatti guddatanii fi gara aartiitti yeroo dhufan jechuudha. Daa'imman asitti guddatan yeroo baay'ee caarraa ba'anii ittiin mul'achuu Afrikaa irratti xiqqoo chaalenjiin jira. Akkuma dura kaasne atis kaasteerta wanni hin jira jechuun namni gadi si qaba jechuun eessa ga'uu fi maal ta'uu fi maqaan biraas jira. Garuu sana ta'uun qabu baay'ee laayifiinuu aartistidha laayifiinuu aartiidha jennee egaa dubbanne booda baay'ee aartii baay'een kan ba'an mana amantaatirraa amantaan worship yeroo gootu inni aartiidha baay'ee jechuun waa'ee aartii addunyaa amma yeroo laallu namoonni waaqa isaanii yookaan immoo wanta waaqessaniif sochii godhansantu gara aartiitti jijjiiran. Inni sunuyyuu immoo aartiidha. Baay'ee waaqa waaqessuun fakkeenya gosa aartii keessaa isa tokko maaltu adda godhee worship yookaan immoo waaqeffannaa ta'uu isaatitu sirbaa fi waan biraatirraa parpazii isaatitu adda isa godhe malee sunis aartiidha bar. Namoonni baay'een kun hin galuuf jechuun maal waaqni jechuun yoo duute maaliin dhaaltu maal maal inni gama amantaatiin waan baay'ee jedhama. Garuu namni tokko eega dhalatee waan ta'uu qabu ta'ee du'uu qaba jedhanii yaada jechuun amantaan dhimma biraati. Garuu immoo aartiinuu amantaa dhumarraa bahe. Amantaan humtuu mataa isaatu waaqeffannaanuu aartiidha jedha saayinsii. Gara garanatti of iddoo rakkinni jira garuu soosaayitiin kana hin hubanne jechuun waaqeffannaanuu amma bar moodernaayis ta'eera. Sigalee duratti sagaleedhaan jedhama. Sana booda qaaciliin wanti akka sagalee deeggarummoo hin dhufe sana booda kabarootti guddate egaa sana booda immoo amma immoo piyaanoodhaanis amantaan taphatamu jira. Aartiin kana caale jira. Aartiin kana caale yeroo baay'ee meeshaa aartiitti nima fayyadamu isaanis jechuun parpaziitu wanni ta'e malee mooroof immoo ani kanarra soosaayitiin saayidiin inni qabatu jira sirriidha. Garuu daa'imman akkasiifuu ani nan gorsuu barbaadu jechuun sanaaf immoo atis cinaa jirta hin jajjabeessita. Mooroof ati hawaasa jechuun hawaasa yeroo jedhu nama baay'ee osoo hin ta'in namni si jajjabeessus jira namni nama jajjabeessus jira. Ati kan fudhachuu qabdu kan si jajjabeessu sana maafiin kaayyoon kan keeti waan ta'eef abbaan keessi cinaa jira si gargaara nama eessa geessaa maal fakkas gootee nama utaaltu maqaa baay'ee namatti baasuu danda'u. Garuu wanta jaalattuuf immoo jiraachuun jireenyi isa sana rakkattus gadadoomtus wanta jaalattuuf yoo jiraatte namni tokko maaliif qabsa waan jaalatuuf miti akka du'uun beeka yookaan immoo akka badiin isarra ga'uun beeka miti maaliif sirba qabsuumaaf gadhiisa jireenyi namicha sana bakka jechuun sanan jiraanne taanaan immoo ati ilaalcha hawaasaa miti kan jiraattu namni tokko takka eega gara addunyaa kanaatti dhufe deemuun isaa nafu yeroo addunyaarra jiru garuu soosaayitii osoo hin miidhin waan biraas osoo hin miidhin waan itti tole yoo jiraatedha jireenya kan jedhamu jechuudha. Waan itti tole jiraachuu hin dandeessuun waan biraati. Garuu hamma dandeessu jiraachuuf yoo yaalte jireenyi sana
jireenya biraan jiru. Dhuguma itti aartii keessas amma yeroo baay'ee fakkeessaniitis jiraachuu nama fakkeessee jiraachuu barbaadu waan hin dandeenye kana hin dandeenye jedha. Maaliif seete? Gaafa cidhaa Finfinnee dhufeef yookiin immoo magaalaa ta'eef afaan ofiitiin saalfatanii afaan Oromoo sirbina jedhanii kan rakkatan hin jiru. Baay'een amma mucaa wayii hiriyaa kooti. Ara goobas yemmuu san jechuu barbaadeeti beektaa. Ara bakka ta'uu sooyyee tazaraggaa akkas maal jedhu. Jirman itti maa ture beektaa. Hin beektu Amaariffa lama sadirraa hin beeku waan ta'eef jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee afaanuma keessaniin sirbaadha. Wanti rakkoo qabu tokko hin jiru. Finfinnees haa ta'u, echas haa ta'u, nuti asii kunnee laga gamanceene waan ta'eef afaanuma beektanii waanuma dandeessaniin sirbaa. Of dagachuun jira. Fakkeessuun bee of dagachuudha. Fakkeenya amma siifuun waan namni jedhuun san fudhattee osoo kaayyoo ishii biraa maqxe kan namni jedhu jiraachaa jirti malee of jiraachaa hin jirtu, of ta'an jirtu jechuudha. Namoonni baay'een immoo sirriidha yeroo tokko tokko inuma nama mudata jechuun yeroo tokko tokko fakkeessitee jiraatta. Yeroo tokko tokko jireenyi si dirqisiisa. Garuu immoo kan fakkeessituuf maal ibsite? Fakkeessitee kaayyoo qabdu san galmaaf ga'uuf yoo ta'u homaa rakkoo hin qabu. Har'a abbaan ta'e yoo sireebe boru jiraachuuf jettee yoo dheechite which is garuu maal seete fakkeessuun kee kaayyoo kee kan boruutiif si deeggaroo ta'e homaa rakkoo hin qabu. Garuu jiraachuuf jettee hin fakkeessin. Jiraachuuf ani amma waan akkasii nu badhe. Fakkeenyaati hojii hojjettu hojii baay'ee of harkaa qabda. Nan beekaa haal kallattiinis haa ta'a inuma haasofna olii bilbillees yeroo wal agarrus. Hojii kee kana maxxansuuf ati nama kadhaan jaalattu. Hojii kee kana yookaan namni biraas nama kadhachuun jaalatu yookaan sheemaa yookaan yaada ibsachuun ittiin tolu ta'a. Garuu waan tokko wanta uummata fayyadu tokko of harkaa qaba gara uummataatti fiduu barbaada. Nama kadhachuun jaalattu garuu kaayyoo sana galmaan ga'uuf jettee yeroo tokko tokko kadhattu yoo taate akka kadhattuutti yoo akti goote kun rakkoo hin qabu. Garuu immoo of dagattee abbaa biraa fakkaachuuf yoo deemte sanatu inni du'a. Inni gadadoodha. Fakkeenya amma qacaramtee hojjetta yoo ta'e yaa'u qacaramuun yeroo baay'ee boosii gammachiisudha yookaan immoo hoogganaa kee gammachiisudha waan ta'edhamu jira. Hoogganaan hin gammannus jira garuu isa gammachiisuuf jettee yoo fakkeessite kunis du'a. Amma fe'in argan garaa kee guuttachaa jechuudha. Inni immoo undermine si gochaa yoo iddoo sana turte environmentii hojii sanarra yoo turte ati working dead ase jedhamu san nama deemu garuu kan du'e. Kana fakkeessummaan kanatu nama ajjeesa malee kaayyoodhaafuu fakkeessite taargeettii wayii qabaattee yoo fakkeessite ani abbaa ta'e kuffisuuf taaktikii sana na fayyada yoo ta'e yookaan immoo gaara kana darbuuf wanta na fayyada yoo ta'e yoon fakkeesse homaa rakkoo hin qabu. Amma fakkeenya bishaan hin deemaa jedhamaa miti. Bishaan hin deemaa yoo itti toluu baate maal godha yoo tabba isa quunname maal godha akkana goree darbaa miti. Yeroo tokko sagaxee maa hin beeku ani qaxxeettee yeroo deemtu yookaan immoo fuulleffatteetuma yeroo deemtu galma ga'uu dhiisuu dandeessa. Yeroo sana fakkeessite homaa rakkoo hin qabu. Life no. Garuu immoo of dagattee of undermine gootee duudhaa kee dagattee abbaa ta'e jala maalummaa kee gadi qabdee maal goote sun jireenyaa miti du'uudha. Amma fe'ee argadhu. Kana namni baay'een si hubatu garuu kana hubachiisuufis yeroo rakkattu waan jiruuf dhiistee dabarte yeroo tokko. Kana sirriidha. Kanarratti kana kaasee kaamee amma aartiin keenya yeroo karaa guddinaatti deemutu jira jechuudha. Gamanumaan siifo Bridge Media baay'ee natti tolee jira. Ani guyyaa lammaffaa kooti Bridge Media aartii jajjabeessuu irratti shoora olaanaa taphachaa turanii hararree immoo taphachaa turanii Bridge Mediaan jaalala aartiidhaaf qabu. Ani jedhu immoo situ jedhaan. Naaf galchite.
walumaan jenna kaataanaan Wal harkaa. Bridge Media guddinaaf dagaagina aartii keenyaaf olaantummaa qabdu guddaa galatoomaa ejjishii biyyee waa uffatu. Kan akka dhukkubayyaa sanatti taatu tiraakooma wal jaaladhaa waliif abboomaa waliif laadhaa coomaa isa jaarra darbe hin barbaadu yaada dulloomaa Bridge Miidiyaanaaf galatoomaa. Thank you so much. Isinillee nu galatoomaa. Maalinni Bridge Miidiyaan guddinaaf dagaagina daa'imman dandeettii guddaa qabanii gara ummataatti ija ummataa akka galan yookiin immoo daa'imman guddinaaf dagaagina aartii keenya keessatti shoora olaanaa taphachaa jiru garuu dandeettii isaanii san ummata biraan ga'uu hin dandeenye san immoo akka ummata wal baranii akka ija ummataa wal taasisuun baay'ee natti toleera ani miidiyaa kanatti gammadee jira. Galatoomaa jechuun hawwiin qaba yeroo akka tufiinsan akka waliin hojjennu jechuun wantoonni tokko jiru kallattii isinis ittiin fayyadamtan wantoonni tokko jechuun jiraachuun dirqama wanti tiraanspoortii jira maal ani kana yaaditan malee fakkeenya yeroo hunda isin yaame osoo waliin hojjenne ana baay'ee natti tola wanti karoora wayii diriirsine jechuudha. Kana itti deebina dhumarratti ergaa qabdan dabarfachuu hin dabarfattu gulana siifuumee ati amma daa'imummaa keetiin immoo gara aartii kana dhufteerta eessa geessee of arguu barbaadda gara fuuldura? Iddoo guddaa. Okay. Iddoo guddaa. Fakkeenya amma iddoon ati jechuun eessatti osoo of agartee sitti tola jira miti fakkeenya amma namni ati fakkeenya godhattu osoo akka eebiluu ta'e. Amma osoo gaazexeessituu ta'ee baay'ee guddaa natti tola giseen waan godhetta jechuudha. Okay. Hawwii sanaas qabda. Taa'ama harree wajjin hin deemama. Garuu wanti kanarratti amma akkuma abbeetii kana baacoo kanarratti duudhaa Oromoo hojjechuu kanarratti gara fuulduraa karoora akka qabdu naaf ibsiteerta. Kanarratti waan baay'ee hojjechuu barbaadda guddachuu barbaadda aartiin Oromoo eessa gahee arguu barbaadda? Akka? Shit. Inni siifaa kaasu. Si hubadheeraan? Aartiin Oromoo siifuun eessa geessee arguu barbaadda ishee ati akka abbaa tokkootitti aartiin Oromoo eessa gahee arguu barbaadda? Ayyee ani amma siifuun karaa aartiitti dhuftee jirti baay'ee cimtuudha baay'ee jaalatamaa jirti cimtee aartistoota bebbeekamoo hanga addunyaatti beekaman hedduutu jira aartistoota hedduu qabdi qaba Oromoon jechuudha siifuunis akkasitti cimtuu taatee beekamtuu taatee guddinaaf dagaagina aartii keenya keessatti beeloftes eebottes dadhabdes baates waa gaarii hojjettee boruu akka mul'attu barbaadaa jechuudha waan akkasiiti yeroo tokko jira haalli koondishinii jedhama na fakkaata yeroo taphachuu anumti amma gaafa waltajjii irrattis ba'ee iddoo wayiittis taphadhu yeroo tenshin ta'u wayii jira suni maalinni akkuma isheen jalqaba kaaste kalee amma xiqqoo amma ta'e waan wayiitti gaddas kalees maalinni haaluma namoota hedduu argitaa beektaa waltajjii irratti kan siif gammadu kan guddattee si arguu barbaadu jira kan immoo achumatti laaftee akka haftu barbaadu jira achumatti cabdee jechuudha waan akkasii kanatu jira kanaaf siifoo si galee miree aartii kana boroo akkamitti guddistaa akkamitti maal hojjettee uummata biraan ga'uu dandeessa fiilmiidha moo koomeediidha moo diraamaadha moo akkamitti jechuu barbaadeeti. Koomeediin kun akkuma jettee miti? Koomeediyaan dubartii natti mul'achaa baay'een jiru baay'ee amma intalli kun siifuun keenya kun osoo sirriitti kunuunfamte koomeediyaanii dubartootaa kan badan Afrikaa irraayyuu baay'ee miti baay'ee amma tiiktookii gama tiiktookitiin dubartoonni tokko konfidansiin gadi ba'anii waan tokko akkeessuu dhiira fakkaachuu maalitu jira malee ispeeshaalii gama aartii Oromootiin baay'ee miti waltajjii irratti yookaan gama fiilmitiin
darbee kan mul'atu yoo ta'e malee koomeediyaaniin amma waltajjii irratti ba'anii iivantii wayii irratti dubartoonni akka koomeediitti of danda'anii kophaa dhaabbatanii yookaan nama lama ta'anii kan akka koomeediitti akti godhan baay'ee miti. Siifuun yoo cimte gaappii sana hin guutti jedhee ani sirriitti nan amana. Konfidansiin ishee amma jiruyyuu salphaa miti. Amma waan akkasii kanallee ni qabdi diraamaa daa'imman kadhaatti bobba'anii amma yeroo baay'ee gaafa argitu daa'imman xixiqqaa kadhaatti bobbaasanii maatumti waan akkasii kana yeroo baay'ee kotteen fayyumaa ta'ee lukni fayyumaa garuu jeessoodhaan akkas godhanii maal godhanii akkas isuma fayyaa kana waan akkasii kana daa'ima kadhaatti bobbaasanii waan akkasii kana jira isaanillee daa'imman baratanii egeree boru biyya kana tajaajiluu danda'an waan akkasii kanatti bobbaasan hedduu ilaalta. Waliinis ni ilaalla. Waan akkasii irratti illee hojjette baay'ee gana jedhee iccitis jala baasuu baadhu siifu baay'ee iccitis jalaan baasu. Kan laaluu waan akkasii kanarratti safuu irrattis safuu keessaa ba'anii shamarran yeroo asitti huccuu isuma asitti uffatanii haala hin jirre maalidhaan akkas maraasa. Siifuun immoo har'a aadaa Oromoo Shawaa uffattee dhuftee shinshinii bareedaa gubbaarraanis akkasuma asitti immoo Afrikaa kan fakkaatu dubartii Afrikaa gurraatti bareeddu waan Afrikaa immoo Afrikaa kan bakka bu'u asirra kaayatteerti. Kan ishii gabaabaa miti qamsi. Kanumaaf waan akkasii irratti illee gara fuulduraatti ni hojjetti. Hojii siccitiisaa akkas baasuu baannu. Siifuun yeroo baay'ee waltajjii irrattis hojii ishii gaafa iccitii akkas jalaa baasuudhaaf deemu akkas baay'ee ittiin tolu. Sansi jalaan baasu. Ijji hamtuu jalaan argine. San immoo gaafa hojiin istiidiyoodhaa dhume ogeessi kaameraa keenyallee kan isii waraabu ta'uu mala yookiin danda'a jechuudha. Kana wanti jiru baay'ee namatti tola jechuu barbaadetan gabaabumatti. Siifuu walaloo fixxamoo qabda? Qaba. Kecha nu buusine. Sagantaa keenya cufaa jirra waan ta'u waan jechuu barbaaddu hundumaa jedhe ani fate amma ishee dhaggeeffadha. Walaloon kiyya inni tokko maatii waliif hin galle ilmoon burjaajeensa sammuu jeequmsaa akkamiin bara ture barumsaa abbaa fi haati gaa'ela diigumsaa eegoo daa'immanii daran hammeessa yaaddessaa. Namni dhiifama gaafate hin jedhamu balleessaa dhiifama waliif gochuun isa tokko kanaadan keenya hundeessi keessaa ilmoon garaagaraa obboleettiin obboleessaa rabbiin siifaa kennu maatii dhalaaf yaadu gameessaa. Walaloon keenya tokko immoo warroota haraqee dhuganii machaaniif isaaf jechuudha. Sitti yommuu dachaa kalaqa hayyoti masaaba fi okkoteetu haraqee dhalchaa amma humna isaa hin dhuguu liqeechamoo hin baalchaa erga jette haa ta'u machiin haraqee yeroo sadi dafaasa dha'uu kan jedhudha. Haraqeen dhuginaadha. Akkam abbii haraqee kanarratti? Haraqee kanarratti akkam abbii inuma fudhataa miti? Anillee anis qondaala anis mucaa showaati. Darbee inuma waraannadha gaana of kolche. Baay'ee dhugaa. Malakkaa kudhan caaleen dhugaa amman 10. Ayin dabarsa. Hin dabarsa. 10 oli. Akkasaan tarmasman dhugaa jechuudha. Karma rakkattee natti sirbitee jechuudha. Walaloon yaadattoo jiraate. Itti fufee sittan seenee miti. Walaloon kiyya inni tokko wannoo akkana kan jedhudha. Innis dhaloonni safuu fiduudha dagatee abbaadhaan ilmas dursee dhalatee inni safuu fiduudha keenya laaffise keessaa osoo abbaan ta'uu ilmi murteessaa kan jedhudha. Safuu fiduudha ilmi abbaa kabajuu qabaa. Gabaabumatti yeroo baay'ee maaltu mudata maaltu ilaalta gaafa jettu yeroo abbaan osoo taa'u ilmi eebbisu argita. Abbaan oduu taa'u ilmi eebbisa. Abbaan oduu taa'u ilmi murteessaa waan akkasii irratti. Waan taajjabde. Isallee ilaalee abbeen kun jechoota nama baasisuu kanarratti salphaamati. Jaafii si jalaa baasise. Wanti jiru
Siifuu nu dabalta nu hanga har'aaf. Har'aaf hingaa bakka ammaaf kanuma bichaa qaba walaloon koo muraasni kana ammaaf. Ergaa qabda? Ergaa kee dabarfadhu. Ergaan kiyyas egaa koomedii hedduun qabaa, walaloo hedduun qabaa, baacoo hedduun qabaa. Jaalattoonni artii Oromoo akkana cinaa dhaabbatanii na jajjabeessanii ispoonsara naa ta'aniif gabaabumatti ergaan koo kanaadha. Nice. Egaa Siifoon dandeettis nan qabaa, baacoos hedduun qabaa, walaloos hedduun qabaa, diraamaa garaagaraallee nan qabaa. Rakkoon jiru diinagdeedha. Namoonni jaalala aartii qabanii, aartii Oromoo qabanii na cinaa dhaabbatanii ispoonsara kabajaa ta'anii namoonni na deeggaran yoo jiraatanii kallattumaan na cinaa dhaabbatanii ergaan kiyyaa gabaabumatti kana waan barbaachisaa ta'e hojjechuu danda'a. Garuu rakkoon aartiin keenya akka saffisne yookiin akka hin guddanne kan taasise rakkoo diinagdeetii jechuudha. Kaasanii atis anis beekna eebbanii gara fuulduraatti immoo kiliippii hedduu akka hojjettu abdii qabdi. Ittis deemaa jirti. Ka duruma na seerachaa dhufte hojii baay'ee na jalaa sassaaqiin jechaa dhufte waan ta'eef. Jechuun ani alkallattiinis wanti hin beeku jira akka tattaafachaa jirtanii sana asitti dubbachuun baay'ee barbaachisaa miti. Ijji hamtuun jalaa hin argini, gurri hamaan jalaa hin dhaga'ini. Hojjetameetuma sarpiraayiz yoo godhame wayyaa nus sanuma deeggarra. Garuu akkuma Siifuun hojjettee atis akkuma dhaamsa dabarsite dabalataan anis wanti jechuu barbaadu Oromoon keenya wal cinaa dhaabbannu daa'imman akkanaa qacalee qabna, ijoollee dandeettii qaban, dandeettii akkanaa daa'imummaarraa kaasnee osoo kunuunsinee daa'imman akkasii ofirra darbanii Oromoollee beeksisuu, aartii Oromoollee beeksisuu akkuma argitan gaa konfidaansii yookaan ofitti amanamummaa daa'ima kanaa isheen amma umuriin ishii waggaa 9 asitti waan gaarii waan cimaa jalqabdee Oromoon akka deeggartan aartiis akka jajjabeessitan anis dhaamsan dabarsaa. Gosaan wanti itti nu dabaltuu jiraata. Ayyaaka Siifoon yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo kanarratti namni tokko ta'e, namni wal jaalate, namni wal dhagee, namni walii abboome, namni walii kaate, namni walii laate garee baruu keenyaaf walitti dhufeenya hariiroo Oromummaa kan daran cimsu ta'a jechuudha. Siifoon kaa yeroo baay'ee tokkummaa kanarratti Siifoon. Bineensi nyaata baadiyyaa jaamaruu koo guyyaa guyyaan kan gadoodu. Nu garboomsuuf mijataadha yaa jamaruu koo yaa waan ofii koo lagaaf gandaan nu qoqqoodu. Ayyeekaa lagaaf gandaan wal qoqqoodu naafuu tokkummaan Oromoo haa cimu. Boorana Baalee Gujii eessaa asirraa achirraa dhufe jechuun hin barbaachisu. Oromummaan takkaadha, sabboonummaanis takkaadha. Kanaafuu gaafa tokko taane, gaafa wal taane, gaafa waliif taane aartii keenyas guddisuu, duudhaa keenyas safuu keenyas guddisuu dandeenya isa jedhudha. Yaanni ani qabu gabaabumatti kana. Kaayyoon miidiyaa keenya Biriij Aartiin hojii biraas ni hojjeta. Biriij miidiyaan hojii biraas ni hojjeta. Biriij Aartiin immoo sagantaa of danda'edha. Kaayyoon keenya inni guddaan daa'imman akkas taalentii qaban, warroota akka keetii dandeettii qaban isaan mul'isuudha. Isaan irratti hojjechuudha. Warroota bebbeekamoo irraas muuxannoo akka fudhatan, warroota bebbeekamoos affeerree isaan haasofsiisuudha. Mooroof nuti kanarratti ni hojjenna gara fuulduraatiifis daa'imman akka Siifuu dandeettii qabanis kana hordofanii akka gara keenya dhufan taalentii isaanii wanta Oromoo fayyadu hundumaa yoo qabaatan gara keenya dhufanii nuti kanarratti sirriitti ni hojjenna. Biriij Aartiin kaayyoon isaa kanaadha, namoota mul'isuudha. Daa'immanis yoo dhufan wajjin guddanna hin guddisnas cimaasin hin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Biriij Aart har'aa isa daawwattan fakkaataa. Intala qacalee kanatti akka bashannanuu qofaa miti, bashannanaan boodas immoo akka eebbistan yoo dandeessanis immoo ergaashii dhaamsashii dhageessaniirtu akka faana dhaabbattan
kabajaan isin gaafadha horaa bulaa galatoomaa. Ogeessi kaameraa keenya Boggaanaa Haabtaamuu hanga ammaatti qophii isin bira gahaa ture waraabbiin kan wajjin turedha. Ogeessa kaameraa keenyas guddaa galatoomu jennaani torban qophii biraatiin ammoo agarrutti yeroo gaarii.